nuti hanga yoomii boonna hanga yoomii jettee obboleettii teenya Saudi Arabiyaa keessatti ajjeefamtee lubbuun ishee gara hin taane hin darbine. Eenyu ajjeesee maaltu si ajjeesee obboleettii teenya tana sababa maaliitiin duute obboleettiin teenya rakkoo akkamiin duute bu'uuraa darbamte immoo nama ajjeesee moo akkuma jedhan boonii si ajjeesee moo wallaahi waan hin naagaluu dide. نفسم أنا الشيطان شرعته كتمو بجنة يانتو قربت انتوهم قواتي سيدي بوانجل من كجا قدي تلتوت نبي كان قدي أكبر يسي سمجي يا نفسم أنا الشيطان شرعته كتمو بجنة يانتو قربت انتوهم قواتي سيدي بوانجل من كجا قدي obboleettiin teenya والله وان باي الفاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرين كيا بكم جرتني تربين اسم براها جراتو لفديم تنت لفتي تنت بي أربا كوني حما تيجر لقمت حما تيجر لقمت نت حما تيجر ما لفكت إمبيكو namoonni tokko wanni isaan jedhanii wanni isaan haasa'oota garagara haasofni isaan haasan illee waa'ee obboleettii keenya bakka injiraa miti akka isiin duute barumsa isii addaan kuttee yuunivarsiitii addaan kuttee biyya kanatu caalaa biyya kanatu jijjiirama qabaa of jijjiiree maatii kee jijjiiraa of jijjiireetti fira kee jijjiira obboleen kee jijjiira kajettu biyyaa baate garuu nama wallaaltu miti barattu yuunivarsiiteetti mucaa kan akka suuraa irratti argite yoo ta'e wallaahi lasim waan baay'ee tokko jechuudha dhugumatti miira keessa nama galcha haalli isiin itti duute akkaataan isiin itti duute namni keenya mucaan kun dhaamsa dhaammattee jirti akka doorsisaa jiranii deebi'an mallee akka utuma akkasitti maatiitti dhiyeettu bilbilli isii addaan jette iddoon isii dalasiisan illee iddoo biraa mana haarana fakkaata garuu obboleen kee dhaamsi nuti walii dhaamnu ijoollee keenya biyyarra dhufan fakkeenyaaf mootummaan biyya sanii warroota karaa seeran alaa dhufan miidhaa jira warra seeran dhufanoo warra seeran dhufan kana akkamitti ilaalaa jira inni kun kan nutti dadhabee ijoolleen biyyarraa baatu maabaraa baratamaa waraqaa maal jedhamu qabdi waraqaa hunda gibira qaba jechuudha gibira qaba seeran karaa seera qabeessaan dhufte ishi karaa seera qabeessa kanaan ka dhufte har'anas beenisii akkamitti garantaan hin baate kun siraa warra seeran qabeessan hin dhufin achi keessatti miidhamaa jiru keessatti lubbuun isaa ba'aa jiru warri seeran dhufee erga Saa'udiin banameen turre sakandii muraasa keessatti banamee ilmaan Oromoo nyaataa jira kuni ani barkana ajaa'iba imbaasiin biyya sanii maal hojiin isaa maal eega imbaasiin biyya sanii maal hojiin isaa wanni inni eegu dalaguun isaa maali nama seeran ishee ka seeran alaa galchuu hin danda'u ka seeran dhufe maaliif to'atu ka seeran dhufe maaliif yeroo rakkoon irra gahu maaliif rakkoo kana furmaata godhuu dida namni yoo du'e reeffa maaliif biyyatti galchuu dida gaafa achii farrama gaafa achii dhufan eenyu akka itti gaafatamu fakkeenyaaf waa hunda farramamee dhufa xumuramee imbaasiin hundi beekee mootummaan beekee gama seeratiin namni dhufu jechuudha yeroo itti dhufan yuunifoormii uffatanii irratti barraa'ee akkuma argitan kana jechuudha maaliif ree kuni mootummaa lamaantu wal beekaa mootummaatu beekaa isheen kun biyya irraa bahu mootummaa beekaa waraqaa bichaa qabdi maaliif kun rakkoon eessa jira ummata keenya irra jira ummata keenya imbaasii irra jira jechuudha imbaasii biyyarra
imbaasii achi keessallee jechuudha. Erga seeran deemame reeffi isillee seeran biyyatti galuu qaba. Kana hunda baasii gizee biyyaa waa hunda xumuramee farramameetiniin bahe. Ana fikiyyaa baradha erge waan ta'eef. Kun bar salphaa miti amma akka duraanii sanii miti jechuudha. Tokkoffamaa baraayyoon barattee hin jedhin qormaatanii biyya tokko deemuu dandeessu jechuun sin dabarsan iddoo riippoortiitti illee si qoratan jechuudha. Waraqaa akka duraanii sanii miti. Waraqaan hundi ilaalama jechuudha. Kuni maaliif callisama? Otoo seeran deemtu akkamitti bineensi si nyaata? Otoo seeran deemtu buufatu si ajjeesa. Gaafa buufa jedhan kana mucaa kana fakkeenyaaf lafa addaatti yoo buufne yookaan mana keessatti si qiddu ta'e. Ishi mana yaalaa geeffamtee maramtee qoramte waan hunduun kaa jechuudha raajin waan isin taate harki namaa si ajjeesu. Karoota garaagaraatiin seeran tufamu wayituma biyyarra nama baasamu maaliif seeran deemaa jedhama. Rakkoon tokko biyya isinti yoo sirra ga'e akka rakkoon sun furamuufi. Yoo nasbeen duutu jirtu kaazalaan baatus taate reeffi isii maatii isiitti akka nagaan galuuf gumaan yoo namni qajeelchu gumaan akka ba'uuf. Bara mallas jiru keessatti ijoollee keenya guma ba'aa ture warroota du'an. Mucatti wayii baharin keessatti duutee beekti. Yeroo mallas jiru keessatti baharin keessatti duutee gumaa nyaatamee beeka. Kuni qalbii isinitti fakkaatina. Mallasarra waggaa meeqa erga du'e. Kana bara gizee sana akkasii ani dubbatan yeroo san mallastu jira. Intalli baluu duutee gumaa nyaatame jedhamaa dubbatama. Hin dhageenye gurra. Biyyi tun arabaatun eessa jirti wallaalullee gurraan hin dhageenye. Intalli baluu biyya arabaatitti duutee akkatti gumaa nyaatan hin jedhan. Yeroo suniif ammi garaagarummaa akka qabu laala. Har'a garuu kan du'e. Akkamitti reeffi tokko otoo maramin awwaalama? Akkamitti reeffi tokko otoo mana yaalaan deemin awwaalama? Akkamitti reeffi tokko erga seeran dhufame akkamitti arabna awwaalti? Otoo namni tokko hin argin. Otoo firri isii hin argin. Otoo firri isii biyyaa naa ergaa jedhu. Mucaan kun immoo maal balleessitee nasbeen isii baate? Silaa kaleessa usseente. Wayita fidatan nasbee isii baasuuf fidatamu hojjisiisuuf fidatan. Warroonni hin baasee keessaa fakkeenya nama ijoollee keenya yeroo itti bilbilanuu irraa kaasuu itti ulfaata. Waa isin himachuudha. Dubartiin takkatu jira. Dhalattuu biyya biraati. Garuu isin hin baasee biyya kanaati. Dubartiin tun ijoollee Oromootiif kan seeran itti bilbilate tana qabdee fuuti mallaqa. Fuuldura isaanii dhaabattee kassafte. Ijoollee meeqa jechuudha. Mucaa wayii waggaa ji'a sagal birrii dhooggatte dubartiin. Wal kassasanii wal dura dhaabbatanii mallaqa seerraa fuute. Maaliif seera jechuudha. Bakka seerri jirutti seera. Bakka seerri hin jirretti akka fedhe wal godhanama. Garuu biyya san keessatti seerri abadan hin jiru. Kana kan godhe tokko mootummaa keenya lamaffaa imbaasii biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru jechuudha. Imbaasiin Saudi Arabiyaa keessa jiru dhugumatti dadhabaa gara isaa tana malee waa sochoosuu hin danda'u. Anuu fi kiyyaa deemee beeka. Riyaadin keessattis deemee beeka jechuudha. Imbaasii Riyaad keessa jechuudha. Dubartiin sun amma buute na fakkaata. Achitti imbaasiin biyya sanii imbaasii Riyaad ta'ee imbaasii Jiddaa ta'ee kabaja takka hin qaban. Yeroo duraa sanii beekaa kun ammallee akkasumatti jira jechuudha. Oolanii buluun isaaniitu iyyuu kun waan guddaadha. Kuni waan nama gaddisiisu. Mucaa kana kaleessa dhuftee har'anas beenisee bahuun kun waan nama gaddisiisu. Dhugumatti hammam miidiyaan si fayyada. Tokko dubartoota isaanii jechuudha. Fuula itti kennuu dhabuudha. Abbaa fedhe maan taane qilee haaseentu. Jechuun ati itti baateen arrabsitu. Fuula tan ittiin agarsiisin. Ittiin seeqadeen ittiin kolfeen wal dura dhaabbadha. Ana akka mataa keessatti hojjetee takkatu maannaan jedhe hiriyaatii barate naan jette. Dubartii arabaa harkatti otoo duute simatu du'a naan jette. Garuu Rabbi na bira jira.
Wallahi billahi jechuuf miti jechuudha. Abbaan fedhinatti dhufe taanan fuuldura dhaabbadha. Maaliif fuuldura dhaabbatta? Ofii keetiif. Gaafati mataa gadi qabatte. Gaafati isiin deebisii deebiftee gaafa isiin akkasiitiin jette gaafati mataa gadi qabatte isiin dhibba goote sirratti deebifti. Fiddee miila isii jala si geetti. Hin sodaatina. Miidiyaan fayyadamina qilee haalitu abbaan fedheeyyuu jechuudha. Fayyadamni miidiyaa sa'aatii hirriba keetiitti irraa muri. Sa'aatii hirriba keetiitti irraa murtee miidiyaa kee fayyadamte namni si dhooggumyu boruuf sii tola, iftaaniif sii tola. Du'a keessi baraara, duutu reeffi keessi gala. Akkaawuntiin mataa keetii gaafa qabaatte. Feesbuuka ta'e, tiktookii ta'e, yuutuubii ta'e, tiwiitara ta'e, instaagiraama ta'e bakkuma kamittuu kasi sochoosu akkaawuntii mataa keetiiti. Kuni faayidaa guddaadha. Yeroo ammaa kana keessatti faayidaa guddaadha. Ijoollee meeqa reeffi isaanii galee ijoollee meeqatti mootiyyuu duraaniif amma garaagarummaa qabu laala. Duraan dadhabbinni miidiyaatu jira. Amma garuu hin jiru. Hojjedhu tiktookillee, hojjedhu yuutuubillee waa hundumaa arabatti fuulan kennina. Uummata adiin akkatti mataa gadi isaan deebisuudha. Innoo daa'ifa keetii barmallaqa keessatti kennan teettee miti dhiini keessa dhugame rifeensa kee fixattee qaama kee fixattee bifa kee fixattee isaan ijoollee isaanii wajjin hojii isaanii wajjin qalliin eessa jira? Qalliin hin jiru. Isaan yoo isaaniiti ta'anii qalliidhaa. Akkanumatti waan talanii akkanumatti nyaanni akkanumatti jechuun isaan biratti yoo isaan akka sareetitti si ilaalan yoo isaan bakka arganitti si darban yoo isaan si jeesuuf deeman yoo isaan nas beetee tanas maaliif daa'ifa keeti daa'ifa kee jechuudha. Kaameraan bakka 100 jiraate mana isaanii keessatti ati badii takka hunda lagiin tantaatti hin godhatin miiliyoona yoo jiraatu ta'e bakka fedhettoo kaameraan jiraate ati waan tokko badiin dalagin mala hin sodaatin haa jiraatu hojii keeti. Fakkeenyaaf waan tokko hooga jettu amma akkanaa teettee hooga soosoftu taate ati waan balleessine bakka si gaafatan hin hojjettu. Sa'aatiin hojii keetiitiif sa'aatiin hojii kana garaagarummaa qaba. Isaan fudhatanii kaameraa isaanii qilee haalita. Jechuun ijoolleen tokko waa'ee kanaa sodaate jechuun isin jedhe. Kana biratti dubartoota isaanii kamuu itti kolfitee taphatin garaa kee ittiin himatin. Keessa kee ijoolleen keenya tokko isaanitti keessa himatan fayyaalee yaani maatii kee dubbise konfidensiidha yaani cimtee taasisuu qabda. Onnee kee boqoysitee bilbila yoo jedhan bilbila abaddan bilbila kee fattashamuu qabu bilbili kee mootuyyuu sii banamuu qaba. Yaani fakkeenyaaf ani waan ofii kiyyaa ta'e beeka. Yeroo hedduu dubartiin tuni yeroo hedduu bilbila kee fattashaa turte jechuudha. Garuu gubbaa laalti malee keessa nagartu. Bilbila kana qafoo isaa kana amma fakkeenyaaf yoo bilbila ka ta'u ta'e duuba isaa kana agarti garuu keessa isaa kana arguu hin dandeettu. Bakka dhumate jechuudha. Baasaboortii keessa fi baasaboortii duubaa qabaachuun dirqama keeti. Haalaatu yoo laaltes garuu immoo isaan uummanni kun hamaadha. Walumaa galatti biyyootuma kam keessattuu akkuma waliigalaatittuu biyyootuma Arabaa wala Kuwait wala Dubaay wala Suudii wala bakkuma kamitu biyyi uummanni adiin tokko siif hin namu. Inni isin gootan ijoollee obboleeyyan keessa ka biyyarraa ba'an gorsuu. Lakkoofsa balbala sanii naannoo san ijoollee namoonni ijoollee keenya ka afaan beekan ta'e ka afaan hin beekne ta'e namoota keessan achi keessatti beektan irratti iddoo jirtanii lookeshina keessan erguu beeksifachuu bakka akkanaa jira jechuudha. Gaafa afaan barattan kalas deebi'an mallee miidiyaa akkaawuntii mataa keessanii dirqama banachuun akkaawuntii mataa keessanii gara hundaan banattanii kaa'achuun dirqama keessanii. Amma mucaan tun duraan kana kamattansuu baattu taate odoo deebi'ee warra isiitti dubbachuu baattu ta'e namni tokko isin dubbatu akkasumatti callifamte akkasumatti akkuma mataa qaqqabamse achumaan callifamte haga kanaayyuu iyyattee odoo isiin naqaqqabaa Oromoo naqaqqabaa jettu nasbeen isii dhabite jechuudha. Maaliif
Kan qadara akka rabbiin itti qadares ta'us garuu haalli isiin itti duute baay'ee garaa nama nyaatti. Waan garaa nama nyaatu keessaa haati ijoollee isii malee ijoollee lama awwaalte. Wallaahi baay'ee garaa nama nyaatti. Wallaahi lasee. Maaliif obboleen kiyya baay'ee namatti dhagama. Wallaahi baay'ee namatti dhagama. Kuni rabbiin rahmata isii haa godhu. Rabbiin jaalataa isii haa gammachiisu. Wanni godhamu hin jiru. Maatiin isii, firoottan isii, hiriyoonni isii. Imaluu tu'e yoo jedhame deebisaan hin jirtu. Maaliif darbee jira akka darbeellee hin darbu. Kanaaf nuti waan kun hin qabnu. Hamma dandeenyeen waliif sagalee ta'uudha. Wal bira dhaabbachuudha. Waan ima jiru hundumaa walii sagalee taanee jabina walii hawwuu dirqama mataa keenyatti kun. Obboleettii teennallee rabbiin jaalataan isii haa gammachiisu. Akka mataa keetti gadda guddaatu natti dhagame. Isii jechuun ana jechuudha. Maaliif akkuma isheetti dhaadhee biyyaa bahe isiin illee akkuma nu ittiin dalagadheettee biyyaa baate. Garuu immoo utuu iddoo tokko hin gahin, utuu bakka tokko hin gahin karaa deemuun isii immoo wallaahi baay'ee namatti dhagama. Waan ebeelu taree jennaan agas.